هاي kabajamtootaaf jaalatamtoota ilmaan Oromoo assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jirra jirtu akkam nagaa keessanii nagaa kootii rabbiin galanna ga'uun isiniin jedha egaa baga jiraattanii baga isaa kana geessaniin isiniin jedha egaa baga nagaan nu eddaniin isiniin jedha har'a barnoota tokkoon qabadhee dhufee isinirraa gaggabaabseen isinitti maan isiniin jedha barnoonni qabadhee dhufees akkamitti video amma dura ilaalaa turre FB irratti yookaan Facebook irratti akkamitti argachuu dandeenya fakkeenyaaf video tokkotuma ilaaluun urkaa baduu danda'a yookaan immoo video tokko namaaf sheerii gochuudhaan bakka isaa dhabne video erga gaafa jawaaluma bitanneeti video sana bakkatti argachuudhaaf waan Facebook keessatti ilaalaa turre kan argachuu illee hin dandeenye bakka inni keessa gashee jiru sana waliin dhagnee ilaallaan isiniin jedha video kana ilaalaan isiniin jedha egaa video tokko yeroo daawwannu sirriidha bakka tokko yoo daawwanne Facebook irraa baanee kan itti deebinu yoo ta'e barumsa garaa garaa isa ta'u yeroo boodaatti bakka sanarraa deemeera jechuudha kabiraatu dhufee seenaa ammoo video sana argachuudhaaf eessa keessa akka galee jiru waliin ilaallaan isiniin jedha nafaana tura egaa Facebook irra gallaa jechuudha yeroo Facebook irra galtanii jettanu egaa yeroo Facebook keessanirraa akkasitti galtanii jettanu mallattoo video kana tuqxuu jechuudha mallattoo video kana yeroo tuqtanii jettanu kunoo mallattoo video kana tuqnaa jechuudha video isin amma dura ilaalaa turtan as keessa yeroo galtanii gubbaa kanarra yeroo tuqtanii jettanu mallattoo sarchii kana tuqxuu jechuudha kunoo mallattoo bakka sarchii kana mallattoo sarchii kana rukunnee achi dabarfannaa jechuudha yeroo mallattoo sarchii kana rukunnee jenneen videos you have watching ka jedhu kana rukuttuu jechuudha kunoo viidiyoon kallattumaan hundisaayyuu as keessatti argama kunoo isa kana rukuttuu jechuudha isa kana yeroo rukunnee jenneen irraan gadeetti kallattiidhaan nu baasaa jechuudha egaa obsannee gaddaa shabakaadha waan ta'eef dhiifama videoon akka jiruun kunoo as keessa jira wanti amma yoona daawwatamaa ture shabakaadhaaf naan baafne malee videoon akka jirutti kunoo as keessatti jechuudha kan inni argamu barumsi garaa garaa waan ofii keessanii daawwataa turtan kana keessatti jechuudha kan isin argitanu as keessatti gaa viidiyoo hedduudha gaatu shabakaan hojjete hedduudha kan inni ol kunoo viidiyoo akka jirutti as keessatti akka kanatti isinii baasaa jechuudha viidiyoo amma dura ilaalaa turtanillee kan sichi ilaaltanullee hundasaayyuu as keessatti kan isin argattanu akkuma jirutti viidiyoon as keessatti kan inni argamu jechuudha kunoo akkuma arguu jirtanii viidiyoon kun kan yeroo dheeraati jechuudha as keessatti kan argamu kan erga gaafa jawaala bitattaniitii ta'uu danda'a as keessatti waa hedduudha kan as keessatti bahu kanaaf iyyuu as keessatti argachuu dandeessuun isiniin jedha eessatti akka seentanii argattan immoo gaa isinii galeera kunoo bakka kanarraani kan isin bakka sarchii tuqxanii sana booda kunoo bakka kanaanii kan isin argattanu inni karaa biraadha ammoo ammas yoo asitti isinii baasuu dide kan isinitti argattanu mallattoo sarara sadanii kana rukuttanii gara kanaanis dhuftanii kunoo argachuu dandeessu kunoo isa kanalaa isan itti maraaru kana as keessaanis seennee argachuu dandeenya karaa lamaaniin iyyuu tokko karaa ammaatii yoo isinii baasuu dhiise kunoo asiin argattu jechuudha ድምጽ የተሰጠባቸውን ውጤቶች ለማወቅ በህጉ የሚገኙ karaa ammaatiin akkasitti argachuu dandeessu egaa jalqaba kunoo viidiyoo መቀመጫዎች ብዛት ሁለት መቀመጫ ነው የሚኖረው sarchii kana rukuttanii sana booda viidiyoo you have kan jedhu sana keessaan akkasitti argattuun isiniin jedha egaa warri haaraan gara chaanaala kootiillee dhuftan subscribe like share gochuudhaan maatiin uftaan isiniin jedha egaa maqaa YouTube kootiillee Rashaad Zeenuu ka jedhudha egaa seenaatii subscribe like gochuu hin dagatinaan isiniin jedha nagaan naa